sheer godhaati ummata Oromoo bakka jiru hundaan bira nu gaya obboleettiin teenya tun maqaan isii Zaaraa jedhamti mucaa Oromoo tokkotu biyya kanatti itti taphatee ulfeessee maqaan isaa Miftaa Shee Aashim jedhama biyya kana keessa jiraata itti ulfeesseetiin kunoo si fuudha jedheetiin sobeetiin birrii isiillee birrii 8,000 harkaa nyaatee har'a gaafisiin da'uudhaaf ji'a 9 fixattee 10 galtutti gadi dhiiseetiin badeetiin har'a mucayyoon tun jechuudha kunoo hadiiqaa kana keessa guyyaa 4 bultee jirti kunoo shaanxaa isii argitanii hadiiqaa kana keessa waan nyaattu hin qabdu waan dhugdu hin qabdu inni bilbila hin kaasu inni badee as keessa jira ajmaaniin jira jedhanii hundumti keessan ijoollee Oromoo warri rabbiif jettanii rabbiin sodaatani viidiyoo kan sheer godhaatii mucaa kana bakka jirutti qabaati waan biraallee haqa isii irraa fuudhaaf birrii 8,000 nyaatee waggaa tokko guutuu soorattee jirti kunoo obboleettiin irraa dhaga'uu dandeettan jechuudha waan inni sii godhe jechuudha. Birrii 8,000 biyya kanaati jechuun kayaanii anu jireenya waliin jiraanna jennee walumaan osuma dabarsinu dalagaa deeme dalagaa ka deemellee bakka birrii narrumaa fuudha walumaan jiraataatuma turre ammaan ji'a 9ffaa ga'ee jennaani bilbila ofii cufatee deemee waan takka bakka bilbila fuuran kaasu hin dubbatu akkasuma immoo waan sirraa jechuudha baay'ee haasa'uu hin dandeettuun dhukkubsatti jechuudha. Wallahi mimmaan tun dhaqaa obboleettiin tun lakkuu 4 garaa qabdi. Lakkuu 4 garaa qabdi mana yaalaa fidanii lakkuu 4 garaa qabdi jedhanii itti himan jechuudha. Kanaaf ijoollee Oromoo yoo rabbiin ka sodaatan ta'e viidiyoo kana sheer godhaatii hatattama mucaan kun bakka jirutti qabameetiin akka seeratti nu dhiyaatu akkasuma warreen obboleettiin kana gargaaruu barbaadan jettani lakkoofsa isii maxxansaa gargaaraatii bira dhaabadhaanii jedha nuti biyya kanatti wal malee uummata akka hin qabnuuti. Video kan sheer godhaatii waliin ga'aatii akka mucaan kun seeratti dhiyaatu tantamaan jechuudha. Nama karaa irratti gatee si fuudha jedhee dogorsee addunyaa harkaa nyaata karaa irratti gatee dafaa Miftaa Haashim ka jedhamu bakka argitanitti qabaa jedha. Suuraa isaas ni maxxansa. Kunoo akkuma argitan jechuudha. Har'a obboleettiin teenya tun ilmoo 4 garatti baadhattee jirti. Mana yaalaa dhexxeennaan ilmoo 4 garaa qabda jedha. Dhufee duraan dhufeen qulfiin isaa bakka kana ga'ee hin cufamu as gahee cufamu dide amma muluma yunatti gadi seenu amma kaanii waan malee ta'ee jira waan ta'eef amma natti seenu muluma amma isa gaafan Itoophiyaa galee nafti kiyya qannase yookaan gaafan Itoophiyaa galee nafti kiyya qannase nuffadha yookaan immoo haati tiyya nuffatti rakkoo miti birrii 7,000 akkam biteetti natti ta'uu dide 7,000 bitee uffata sana baay'uma tokko jaalladhee tan 7,000 bitee natti ta'uu dide natti seenuu dide naqabe. Ruzi dhaka ruzi waan ruzi nu goote fuula keenya balleessite nu goote wanni das nama Itoophiyaa gal qaddeessan ganni ani maali qabdatte bre maali Oromoo qabdatte amma uffata onnoon naafee uffata lubbaa bor tokko baay'ee tokko jalladheera uffata lubbaa bor uffata Booranaa isaan na fichisi katama ka Booranaa san illee na fichiyansa Booranaa sanii fi kan lubbaa borsan sun naafee Booranaa kan lubbaa bor kan gujiitiin naafe an gujiit illee gaafan biyya galee bitadha ka Booranaa san baay'ee jalladhee Booranaa diizaayinii amma bee tokkoffa baay'ee namatti tola. Mee kana maayyuu uffannee hafi shaanxaatti uffata barnuti uffannu wajji deemnatu uffanna ati eessa ano yanni Oromoo qabdaan jedhee kiyya wanni Oromoo qaban jedhee Oromoodha jedhiin ati eessa animo deemtee la shawarran gadi qaxxaamurte deemtee baalarraan gadi seentee deemtee asallaatti gadi lixxee deemtee achirraan gadi dhufte Awaashitti gad lixxee deemtee
manne kiyya deemtullee biraan geessu haadhaku. Inuma deemta biraan geessu, inuma deemta biraan geessu, inuma deemta biraan geessu, inuma deemta biraan geessu. Asirraan qortee, achirraan buutee, asirraan qortee, asirraa akkasuma bakka intalli dachee Oromiyaa kana keessa naannoftuun taraa tana mana ishee argattu. Ni argattu. Akkasii zuurta, akkasii zuurta, akkasii zuurta. Akkasumatti zoorta mana ganni argachuudhaaf Oromiyaa keessa zoorte. Dhumatti Finfinneetti na argatta handhuura Oromiyaatitti. Handhuura Oromiyaa Finfinneedha. Akkasitti zoorte. እናንተ dhadhaan kaleessa xaawwadhee dhadhaan kaleessa dhiqadhee narraan baane moo maayinni dhadhaa turgaa. Akkasitti zoorte arsii dhufnee akkasitti zoortanii xaxanii xaxaadha baay'isee manna keenya gahuudhaaf xaxaadha manni keenya marfamee jira bakka xaxaadhaan akkasitti deemtee Finfinnee handhuura Oromiyaatti warri dhaqxee na argita. Achitti na argita Finfinneetti. Akkasika Oromootiya. Oromoon ta'e hin gahu. Eessaati maaliyaati akkasati. Ayam Oromoo Foresteedha guddisa Jawaarii bara. Jawaari keenyaa tolu isa Oromummaa nutti hime. Ati Oromoodha Habashaa bitee kan nutti hime isa waan ta'eef. Ayam Oromoo Foreste. Jawaar kootu nutti hime. Ati Oromoodha jedhee. Ati Habashaa miti Oromoodha jedhee kan nutti hime Jawweedha. Jawaartu natti hime. Ani qabsaa'oo ta'uu hunda keessaa dursa kanan beeku Baqqalaa Garbaan beeka. Baqqalaa Garbaraan Jawaarin beekan. Marroo samman baradheen maaf kajibna. Erga biyya Oromaa dhufeen baradheen marroo. Zeen biyya jiruun beeku. Altaatanoo. Beeku waan. Dhugaa jirtu dubbanna. Dhugaa dubbannee bakka nutti lixxee bullaa dhokku. Ani Jawaarin beeka. Ani Jawaarin bareedu. Baqqalaa Garbaan beeka. Baqqalaa Garbaa bara wayyaanii sanii Baqqalaa Garbaatiif Maraaraa Guddinaa Girmaa eenyu kajamu tokko sin jira. Galgala zeenaa ta'anii ilaalanii jiru. Afaazarii zeenaa ta'ee ilaala. Falmii televezyiinatti taasifamu ta'a ilaala ture jechuudha. Kazaan Baqqalaa Garbaa geessana seenaa isaa dhagee. Jawaarin dura Baqqalaa Garbaan beeka. Kazaan Jawaara baradhe. Jawaarati Oromoodha jedhee natti hime bakka Oromoo Foresti giseenni jedhee himuu dhagee. Oromoon kun dhuguma Oromoo Forestiidha jedhee bare. Kaawwan amman bare haadhoo koone. Goosota duraan lubbuudhaan darbanii as warra amma jaarraa ammaa kana keessa jiru. Amman bare. Abiyyi Ahmad kanaayyuu inni damar irratti isa bareen. Gaafsaan hojiin deemnee baddammaramne tolle. Waan gaafsanii narraa fadhu dhugaa Waaqayyoon. Boombiin irratti darbite wayyaaniin mataa keenya dannu baastee oolte. Gaafa san shafisiisaa uffannee baandiraa Itoophiyaa baannee masqala addabaabayitti dammaramne oolle biyyatti nu dammarsiisanii oolan jarri. Wayyo bara biyyi kana bara Oromoo lubbuusaa baraare gaafa san beektu kana garuu ilma Oromootu lubbuusaa baraare bara. Gaafa san boombii isatti darbame san qabatee kan wajjin kufe bara mucaa Wallaggaati. Abbinaa nyaatu lubbu Oromoodha gaafa san odoo itti dhiisanii jiraatanii du'aa ture iyyuu gaafa san. Nu salphiste bara wayyaaniin gaafa san. Abeet yaa Waaqa ko. Uummanni walirraan koree walirraan caccabee walirraan bu'ee walirraan kokkoree eessatti haa fiignu gara itti fiignu dhabnee asnaaf fiiga wayite kun sitti fiigee lafaan sin dhaacha fiiga wayite kun dhufee sitti fiigee lafa waan nu taane kan badee likkin bidin lafarra kan galanne lubbuun tun kan nama mararti asitti nama rakkatti. Aga masqala addabaabaadha aga kollaa dirasii kollaa Afrikaa dirasii daandeedhaan lafarra deebi'an daandeedhaan masqala addabaabaatti kaase aga kollaa dirasii kollaa beektuu masqala addabaabaatti gadi kollaa Afrikaan tokko jira aga achi dirasii fiiguu dadhabee daandeedhaan lafarra deebi'an akkatti daandeedhaan kimbilili namni kunoo gir
achumatti walumaa wal caccabse boombii malee bar namni walumaan wal caccabse gaafa sare aya biyyaa mad inni damarii baanee dammaramnee olle kaadhu sanatti jetta biyyaa baya jetta biyyaa baya bakka biizaan kiyya jetti naa dhufe gaafa sanii en lubbuun tiyya nduutu kaadhu san hindu ini kaadhu san kan hindu lubbuun tiyya ammaan booda nduutu achi bakka jettani biyya sudaraban nu binose beerudde inni dabari raafne jettan beerudde sakkasa godha akkamitti akka biibaa sanii juana nagarrama dhugaa waa'een guyyaa sanii na ajaa'ibaana akkam godhanii eessa lafa jalaan lixanii samiirra lixanii sakandumatti isa fudhanii achi badan isuma harka isaa akkana godhee barra akkana nutti goggodhachaa jiru bum nutti gadi goote wayyaaneen tun bar uummata badduudha barmanni tun gaafa san bar dhugaa waaqayyo biyyoo haadha ishee nyaattu nu fixxee oolte bakka tokkotti ashashe abiyyi meexxaalleen kameshe warra jedhu kun gaafa san kan lumutti uffate maaloo qabate ashashe abiyyi meexxaalleen kameshe warra jedhu kun oromoo caalaa isaantu bahe gaafa san oromoo warra finfinneeti malee warri baadiyyaa dhufne gaafa san nuti warra finfinnee jirruuf achitti baane malee warra baadiyyaadha dhufne kan akka jiru dhufe ashashe abiyyi meexxaa kameshe warra jedhe san isaantu dhufe gaafa san baandiraa kana lumutti kanaan xilliqqa godhanii abiyyi wajjin dammaramu baane dammarte oolte gaafa san iftu kootu galoo barbaadde ani gaafa sanii halkan faana yaadadha waan gaafsan taane rabbina nyaata kimbilele ay lubbuun makkatti nama mararti garuu danuma nama lama mararti lubbuun tun beektu lubbu rabbi baay'uma nama mararti gaafa sanii hunduu kan daa'ima qabus daa'ima ofii gatee lubbuu matiyyaan nabaasi tiyyiman nabaasi fiigedhin dididididid fiigne gaafa san rabbi laalaatu garuu lubbuu isaa baraare akka fakkattus ilma oromoo gaafa san lubbuu isaa baraareera lubbuu abiyyi ahmed han baraare gaafa san ilma oromooti boombii san wajjin kan gubate ilma oromooti mucaa wallaggaatiitu wajjin gubate gaafa san ulataan beeku garuu abiyyi kun ulataan biidha rabbi ulataa beesiidha rabbi namtichi sun amma wala shurraabii sun akka madrasiin jirti amma gaafa marroo hojii walitti raraman nan uffadha baase jirti shaantaa keessa shurraabiin gaafa shurraabii akkami shurraabiin nidda mariisan ka marroo shurraabii Johaar Abiyyi jedhanii bakka tokkotti nidda mariisan nan qabaa aasan maal taate gaafa sa shurraabii bichaadhaa lubbutti dabaannee irraa akkamu sinibe kan nu balleesse sinibe mutti uffattanii annan gubere mutti sannan gubere nan gube baran yeroo tokko waliin beektaa yeroo tokko jechuun nan durumaa kaasee wanni kan nan jibba maaliif akka ta'e hin beeku kun shurraabiin halluu Itoophiyaa tokko akkasii yeroo tokko numneeyyuu biyya keessa isa maal godhaneen micaa wayiituudha naannaa keenyaan bitate beekta micaan sun ilma oromooti daa'imadha abbaan bitee fiixa horii ittiin eegaa ture micaan xiqqoodha maaliin kun injirreen keenya fuudhee dhoksee fuudhee jalaa galeetanii galgala goondanii namaa miti manatti goondar ittiin gube galgala galeetan hatee jalaa galeen jechuudha injaara duni wantoota akkana kana isa amma bombira irratti dhukaafame jettu kanammoo ani gaafsana jechuun kan nuti annaa kanas xiqqoo biraan gasan jabaanne amboo keessatti taa'een kolfaa oolanii kan si ajaa'ibu guddanni oliyyuu gaafsanani. Ana gaafsan intala koo nuti baanee ani jettan biyyaa bahe bakka jettan biyyaa bahe gaafa san kaanii finfinnee jira finfinnee guddaa waan ta'eef baanee turte kaatti erga biyyaa baate waggaa meeqa bara meeqadha inni bara 2009 tureeyyu. Abiyyi bara 2000 qaree aangotti kan ofi aduma sani bakka ani saddeet kaasa jettan bahe.
in ani begara barasana ni mana barum sara do wa mebekta wala lo in kawan mo wala lo na akuma sira jinna no jidan re tawa siyasa kala sare na do de ta barasana bar kola sadde ati barasana biya bate mo bara ni dabare abiyi filbinet bara bombi durat darbam jatan biya ba ya uy namba de mane ana no zanna sana bete ko da ruga ga jechu inte ko ton ta yo sen do angasi wanti beg nun juro kare bayina ne amma bara oggashani bara amma do isa oggashani mali asogga sadi ojede achi oggala ban ojede oggashani amma jatan fe bombi sunura darbabe jatan fe no wagashani miti ganni wagashani miti amma bara me kar bara kuma lama fuda jamiti ammi kuda jaref senne kae kuda jaref senne kuda ja wagame kare samarre kuda inni sunu kaditi oggashani fi jala man ergam biya koti be mal beirut oggala ma fi jesadi no jette asimmo kro oggasa difitune da oggasa difituda fi janna fem as biya kala ga dufe oggasa difitu wala magala ta ci jini sadi injirti baka oggashana ergam biya be oggashani ya abi oggashani bararga ol dufe ya kanuma ani barakuma la mafi kudani da ne dursa be yade me aje barugana matsola barakuma la mafi kudani barabi yu kane bombi rat darba lutu iftu ani sanni duadi senare biya be kasiribo okay quanto presenti ganni ani sanni duadi se barno jechun kai se la ton nangoro juru barno tarana ro te mlishan ani sanni duadi senare biya be ani Ibu juga dah orang belajar ni. Habo jike. Aha, wala lo mana barum saati lakka min shan sare. Malo. Yo anak kana yo yaddo dani shar makasna Malaysia yo sindandi bante mituma sinin chufna fi ro ni sana chuda ro pasal perane sana ana sana kama dandi makina la yu mulan be fezala bune garo rifshano jena garo master plan nabi yidro kalupu gize hajeni morega mesani kan min rasati sibasa nambe ka ta uju male garo wanta nasan dema tura bi yidu fe debe wati abaten tru yukare gero to sorbanta ko baron sira abate sorbanta ko mati debi ama ana ba shak sinjar be ta male ko kisatti yote sirnu ma demo male godam ba isani lekka baron tarana do way gona ne okay mbara dun jereni amtu yudu rifshan ka su jara da mana baron sa kisatti akas barno tan chimte mate garo wala don andana kan ma kenna rabbina dan garo barno tan anges dan deti kesama kuno afan konce kanan walin jalan safi ingilif shi kanan danda kana daga mala afan jara ta asoftu mama le barani marrimanu manan cicita barga afan jara ta nasu እንደና ቻማራች ቆምጮቾ ጀት በራነን ማን ዱአ ሲፋ ባዳብዲ በርዋን ማጃይባት ይሩ በሮ በንደንደ ሰሪዋ እንደንደኙ አበረብ እንደነ ጎምቤ ካሬ የቴኒም ሲያደ አኔ ማለከ ሲዲንክ ሲፈዱ ቤታ አፋንጀራ ሂንደን ዶ የቴኒም ስታዋን መቤቱ ሰሪ ዲኒብ ሰታ ያደገ እንዱበተዋን ኢስማና ተላ አከም ኢሳን እንገላ ገረው ገኒኮ እንገላ ፈመሳኔ ingalafi isan barin amma kan kesatti guddatan kun bar himbe kan bar oromiya kesatti guddatan kun afa oromo himbe kan bar doko himbe kan bar amma ta kan degartu fanno dina jette ganni degartu fanno jette bayen sijara dagaru ani jet kesa difte bagatin sige na jette gam ko se to no liveru bagatin sige degartu fanno den naftanya da wallo na jette beta irrecha bagatin sige beefano ofani seletin katabai nagarra kobati sike number fara marifati gafati amara koncho chattu bakka duru komantin kan sani tergederta wangale fu mari komantin kan ani ya isa sirri da jarri ana garu komantin wannan da dumbe ku fara gani na barani ne bisani komant tikti ashille bashille da basin be kwan
Barreessanii dhiisanii mucayyoon takka mucayyoo biyya Ameerikaa jirtu takka kan ija gurguddaa takka beektaa intala jaraa. ishii mataa ciraara tokko. Ganni jirtu iftu akkam jirtan naga keessanii. Noor Jaafar sodaa baga nagaan nufte Noor. Baga jirat akkam jirtan talateen iftuudha nagaa miti. Jira sodaa ko jira. Bitanya sun viidiyoo sirratti hojjetteerti bara. Bicoon ija gurguddatu sun. Maali jette? Ani achi ልጅ ግን ምን እንደምታወራ አላውቅም ግን ትመቸኛለች እንተ ቪዲዮ ጀተርት እንተ ልፍርዶስ Maal jechuudha yoon saree lula bukkitti waraabdeetti maal jette amma isheen maal jette dhaqeen arrabsaa magana. አይደለም ትመቸኛለች አንጀት ነቲ ትልቲት ሲቢጮን ትነቲ ትልቲት Amma gaaf tokko komentii dheeraa komentii dheeraa naa barree afaan qumceetinani kaasetan nama biraa wayitti ergee beektaa maal jedha afaan miti kun hin jedhee waan hin godha beektaa yoo na abaaran na abaaradheetini barbeeta qumcee ta'anii isaan akkatti na arrabsu jechuun kaani dhumarran dubbitti ishii isin arrabsaa jirtatti malee namaan gumbifame dhawwee natti fakkaata isaan hin arrabreetta kan ciniinsifatu qumceedhaaf ijoollee keenyadha. Kani la osoo hin ulfaayin dhagaa dhaluuf ciniinsifatu ta'ee namni qilleensa ciniinsifataan jedhe bar isaan tokko batabe maali yeroo hunda yeroo kana arrabsitaa maal si godhanii maaliif ciniinsifa isaan nattu kana dhugaa dubbachuuf yoo ta'e isaan afaan isaanii caccabsuudhaayyuu in kolfuu nattu kana jechuudha maalan finfinnee yeroon gala yeroo darbe jechuudha birbirsa goroo bakka qubannaa isaaniis bakka nafxanyaan lafa keessaan ta'e qubate gara dura ati na beektiin hundushii maal jedhu tiktokii tonkolanya naan jedhu garuu gaafa suura waliin ka'uudhaan yamarzanyaa lillisiin jedhu asuma deebi'ani. Ijoollee keenyaa beekan si arrabsu ijoollee keenya isaan yoomsi tokko. Jaarri rakkoon qabdu kan nu gabe Oromoo Amaaree jedhe Doktor Gammachuun Oromoo Amaaree kan nu gabe Oromoo Amaaree nu gabe. Kana kun isaan nu gabe malee jarri sitti dubbatu maaliif isin kofalanii ati afaan isaanii sana caccabsuu isaaniitti iyyuu kolfan. Yeroo baay'ee komentii isaanii olaalte ta'ee waan na falchisuuf dubbatan. Ichiilis hin jedhu. maal amma baay'ee Yoon baay'ee barreeffama sun barreeffamee sirriitti godheera. Jaafar. እንዴኖች ቆምጮች ደናኖች አማሮች Akkam dhugaa rabbi dhugaa dubbachuuf qallaalii kanan guggubdu bari'u ati akkasii haasoftu garuu hedduu nama kolfisiifta wallahi ani hedduun itti tolte yeroo akkas haasoftu. Nani tolti qallaalii nama tolfan. Qallaalii nama toltu yaada ishii bakka caccabsitullee waan dubbachuu barbaaddasan waan sammuun ishee jeesan inuma dubbattiin ibsitu. Goobaziidha wallahi jabaan kenna kagas beeku hin dubbatu baritti qaanfaa beekte ittiin saalfata kee. Wallahi bakka anjiraa miti akka wannatti ilaaltu jechuudha namatti tola hedduu. ምን ፍለጋ መጣችሁ? አንጀቱ ሰን ብቻ እናገረማኔ አማራ ቆምጮች ምን ፍለጋ መጣችሁ? wanti beekta dubartii tokkotu hin jirtin allaa kana jechuun umuriidhaan na dursitini warra naftanyaati akkas gaaf tokko anaas ba'aa jiru daandiirra waliin dhufne beekta sin beekaa miidiyaa irratti sin beekaa sittillee sin beekaa na Ifsuun agama sagaleen ishee? Yaa hin agama. Ana maratti agamu dirree guddicha ga'e. Yaa Ana maratti gamta. isheen viidiyoo raadiyoo jirti. Niitoorkii fi dirratti fakkaateen beekan oolu. Mana ban jechaan turreeyyuu. Irratti hojjedheeni mataa imurattee beekta isheen bukkee hojjettu imurattee
Achi uummanni keenya immoo tokko walitti baasa hin tokko immoo gajalleedha kan ishiin hojjettu jechuudha. Yoo mataa kee muratte tole siif hin eeyyama garuu uffata gurraacha uffattee mana kana seenuu hin dandeessu. Dirqama mana keenya mana nan hojjedhu seenuu qabdi beektaa guyyaa guyyaadhaan yeroo tokko jechuudha. Ishii ergu waan ta'eef dirqama in seenti waan ishii fuudhuutu jira mana kiyya mana yaani taa'u seente.